Nagaan koo isa anaafi nagaan koo isa nagaan koo isa anaafi nagaan koo isa abdiin koo isa anaafi abdiin koo isa abdiin koo isa anaafi abdiin koo isa nagaan machiisa oh nagaan machiisa nagaan machiisa oh nagaan machiisa Nagaaniif jaalallee araara waaqayyoo isiniif ta'u akkam jirtu hordoftoonni TV fayyinaa marti keessan fagoodhaaf yoo kan teessanii TV keenya hordofaa kan jirtan karaa YouTube, karaa Facebook, akkasumas karaa Twitter, karaa Instagram teessanii hordofaa kan jirtan baga nagaa taatan isiniin jedha akkam jirtu waaqayyoo jireenya keessan bara keessan haa eebbisu nagaadha akkam jirtu sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisa sagaleen waaqayyoo akkas jedha yommuu Yisihaaq achi adeeme boolla bishaanii kan biraa qochisiise isarratti garuu namni qocolloo hin kaafne kanarratti inni amma waaqayyo iddoo bal'aa nuuf kenneera nuyis biyyicha keessatti en baay'atna jedhee maqaa boollichaa Rehobootitti moggaase Rehoboot jechuun bal'ina jechuudha jedhaan galanni waaqayyo isa jiraataaf haa ta'u Yisihaaq yeroo dheeraadhaaf deddeebi'ee boolla qotaa ture boolla bishaanii jechuudha bishaan ofiisaa barbaaduudhaaf burqituu ofiisaa barbaaduudhaaf yeroo dheeraadhaaf qotaa ture warri ormaa warri Filistiyaa yookaan warri biraa deddeebi'anii jalaa cufaa turanii kanaaf dhumarratti garuu jarri duukaa tarkaanfachuu hin dandeenye duukaa tarkaanfachuu waan hin dandeenyeef boolla bishaanii haaraa qotee maqaa iddoo sanaa Rehoboot jedhee moggaase Rehoboot jechuun bal'ina yookaan babal'anneerra jechuudha kanaaf waaqayyo iddoo bal'aa iddoo guddaa nuuf kenneera nuufis maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u egaa haa ta'u hordoftoota TV fayyinaa marti keessanii baga nagaa taatan irra deebiin isiniin jedha waaqayyo nu gargaaree iddoo haaraa lafatti waaqeffannaa iddoo haaraa lafa amma iddoo haaraa dhiyoo arganne irratti sagantaa konfereensii yookaan sagantaa afuuraa guddaa qopheessinee jirra sagantaan kunis amajji 22 amma 24tti sagantaa guyyaa sadiif sagantaa afuuraa guddaa qopheessinee jirra jechuun iddoo keenya haaraa amma argannee jirrutti jechuudha. Kanarratti waaqayyo nu gargaaree egaa iddoo haaraa argannee iddoo kanarratti immoo yeroodhaaf iddooma utuu ijaarsuma jalqabnee jirru ijaarsumti utuu ijaaramaa jiru iddoo sanarraa fagaachuu waan hin barbaanneef iddoo sanarratti sagantaa kana qopheessinee jirra. Sagantaa kanarratti argamtanii eebba kana keessaa akkasiin qooddattan eebba kana keessaa akkasiin hirmaattan jaalala fuula waaqayyootan isin afeera jechuudha. Egaa iddoo kanarratti sagantaa afuuraa gaafa qopheessinu jimaata sanbaduraaf sanbata guddaa gaafa qopheessinu sagantaa kanarratti akka waaqayyoo guddaa in mul'ata. Warra dhukkubsataniif jimaataaf sanbata duraa hin kadhannaa warra rakkina jala jiran warra hidhaa seexanaa jala jiran hin kadhannaa wangeelli mootummaa waaqayyoo lallabamaa faarfannaa ni faarfatamaa. Kanaaf kottaa irratti argamaa namoonni baay'ee hidhaan isaanii hin eekama wanjoon namoota baay'ee cabaa seenaan namoota baay'ee geeddarama egaa inni guddaan fi olaanaan sagantaa kana kan qopheessine namoonni hedduun nu cina dhaabbachaa turtaniitu namoonni hedduun nu gargaaraa turtaniitu kanaaf gaasa irra caalaa sanbata guddaa sagantaan kun sagantaa addaati gaafa sanbata guddaa jechuun gaafa 24 sagantaa kana irratti namoota nuyi kadhannuuf irra caalaa bittaa lafa kanaaf ijaarsa mana kanaaf namoota nu gargaaraa turtan marsaa isa jalqabaa isiniif kadhachuu barbaanna. Innis sanbata guddaa gaafa 24 jechuu kooti resiitii kana dura baankii ittiin galchitan biyya garaagaraa irra kan jirtan godina garaagaraa aanaa ganda garaagaraa naannoo adda addaa irra kan jirtan Itoophiyaa keessa yoo dandeessan immoo Itoophiyaan alaa kan jirtan hundumti keessan resiitii keessan qabattanii sanbata guddaa ganama sa'aatii 12 hamma galgala sa'aatii 12tti hundumaaf dibata dibnee waan kadhannuuf harkarra keenya waan kadhannuuf resiitii keessan qabattanii akkasiin dhiyaattan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Gaafa kana kan nuyi kadhannu namoota qabeenya isaanii jalaa diigame namoota ikoonomiin isaanii jalaa diigame namoota daldalli isaanii jalaa diigame akkasumas qonni isaanii hojii mootummaa hin hojjetu malee kan kiisiin isaanii duwwaa ta'e kan nagadi keessa gada deemaa deeme akkasumas immoo kana dura nu gargaartanii resiitii keessa nu harkaa kan qabdan ji'a sadii guutuu gargaarsa gaafachaa turtanii kan amma resiitii dhaxxanii baankiidhaas ta'e yoo isin jalaa badallee dhaxxanii baankiidhaa baafattanii gaafa sanbata guddaa jechuun gaafa 24 qophooftanii akkasiin dhuftan jaalala waaqayyootiin isin gaafadha. Radeebiin isiniin jedhaa sanbata guddaa sana ganamaa kaasee hamma galgalaatti dibataan nama hundumaaf hin kadhanna. Sababni isaa namoonni keenya eebbifamutu jiraata.
isin yoo isin ammoo humna keessan nu gargaartanii Waaqayyo biraa qooda guddaa akkasiin qabdan nan beeka. Gaafa sana qooda guddaa eebba guddaa fudhattanii akkasiin galtan abdii guddaan qaba. Kanaaf irratti argamaan isiniin jedha eebba guddaa argattu Waaqayyo waan haaraa godha. Nana amanaan Waaqayyo waan haaraa godha. Eebbi keessan gadhiifama. Daldalli keessan gadhiifama yookaan immoo barnooti keessan gadhiifama. Kanaaf kottaa irratti argamaan isiniin jedha Waaqayyo waan haaraa godha. Ammas irra deebi'een jedha jimaataaf sanbadduraa immoo warra dhukkubsataniif isin kadhannaa warra nu gargaaraa turaniif isin kadhannaa irratti argamaan isiniin jedha jaalala hafuuraan isin gaafadha. Sagantaa kana irratti gaa anis isinin tajaajila tajaajiltoonni waldaa keenya isin tajaajilu. Akkasumas immoo hojjetoonni wangeelaa irratti afeerreerra faarfannaan illee hin faarfatama. Eebbi kun eebba guddaadha. Resiitii keessan qabachuu hin irraanfatinaa. Gaafa dhuftan resiitii keessan agarsiiftanii ol seentu irra caalaa resiitii keessan utuu qabattanii dhuftanii nutti tola. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisuun isiniin jedha. Gaafa 22, 23, 24 irraa hin hafamu. Sagantaan kun sagantaa eebbaa guddaa. Sagantaa namoonni baay'een itti eebbifaman. Sagantaa namoonni baay'een bilisatti ba'an. Sagantaa ikoonoomii qabeenyi namaa faayinaansiin namaa itti bilisa ba'udha. Kanaaf irratti argamaa isiniin jenna isin afeereera eebbifamaa. Akkasin sagantaa kanarraa haftanii gufuun yoo jiraate akkasin duraa buqqa'uuf isiniin kadhadha. Harka keessan gara TV kanaatti achi qabaa. Abbaa isin kadhadha waan haaraa akkati gootu beeka. Wanjoo akkati cabsitu beeka. Seenaa akkati geddartu beeka. Amma namoonni sagantaa kanarratti hirmaachuudhaaf yaadanii gufuu kan dura dhaabbatu dhukkubaan kan isaan hambisuu barbaadu. Sagantaa addaa kanarratti baasisu humna dhiiga Yesuusin duraa kan xaragameedha. Gufuun duraa haa buqqa'u. Wal'aansooniif humni wal'aansoo duraa kan cabe haa ta'u. Waan haaraa gootaa ulfaadhu. Waan lafa kan dhufanii ga'anii waan eebbifamaniif eebbifamii maqaa Yesuusiin ameen. Nagaan koo isaa anaa fi nagaan koo isaa nagaan koo isaa anaa fi nagaan koo isaa abdiin koo isaa anaa fi abdiin koo isaa abdiin koo isaa anaa fi abdiin koo isaa nagaan machiisa ohoo nagaan machiisa nagaan machiisa ohoo nagaan machiisa.